يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله بنجل قبا مكا ربي خودر سي مكا ساده تنا قلبيتي يا بورسي فاروسي ملي ربي مالك بيون سفارسي يا خنفارون سالمي سفارسة الدبسي اتي فارفموتنا قبرو تنقمتشيسي رحمة خيتي روبي والردين سبتشيسي ترسنا رسولا تنقب سودان نقيسي خنهك خنا دبسي جنة الرائف ميسي جنة خير قيسي أتم يا رحماني مخاسدين خناني يا ربي يا الله يا خنوخ النديني يا ربي يا الله يا خنوخ النديني قام خيولي قليه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجيفتوتك إنا ور خير بقى جراتني سنين جنة بقى جرتني ربي سبحانه وتعالى تكو في كيس سنهاكات ويتشا سغنتان غيا هر اكبنه ولي فديهانه ربين عالما فدي واي اوبساتي جچو كنا فغرتي كا اوبسي كن درجه غدا قبا درجه غدا نما فقبا جچو نمني صبرون اوبسا كان اصلا علماء اني قودني الصبر على طاعه الله جداني الصبر عن معصيه الله جداني الصبر على قدر الله جداني اوبسي بكسديت قودما اوبسي توكو كاغرتي تا ربي irratti obsan rabbi gabbaru irratti rabbi tole jechu irratti rabbi jechu irratti ka obsani kun immotu obsa agarte haramirra obsani waan haramirra obsu kun immotu ka qadara rabbiti ala qadari allah almu'lima idan qadara rabbi ka akkan agarte ka nama lalesate rabbi subhanahu wa ta'ala sima fayya qabukana gaafa simokkoruu fedhe fayyaa si dhoowwa gaafa simokkoruu fedhe ilmu ati jaalattu sirraa fudhata gaafa simokkoruu fedhe diinaggee tanteeta agartii ati jaalattu rabbiin subhaanahu wa ta'ala si jalaa dhabamsiisa jechu fooqii ati ijaarattee qopheeffattee karoora zabana dheeraa itti baafatte rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo fedhe yeroo takkatti waan xiqqashoodhaan garagalchee haba'an mansuuraa godha qabeenna ati ganna meeqatti ifaajje dhaba sirraa godha jechu ilmu agartee ka onnee tantee dhahu jaalalarraa si jalaa fuudha jechu kuni maali duuba ka akkaan laalessaa ta'e wanni jedhaniiniif kanarratti agartee ka obsa barbaachisa kana cufarrattuu obsa barbaachisa jechu obsi barbaachisaadha rabbi illeen subhaanahu wa ta'aalaa aayata isaatiin bakka heddutti waa'ee obsaa nuu dubbate suuraa gabaabduu namni martuu beeku san keessatti wal casri innal insaana lafii khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جل ربي سبحانه وتعالى إمام الشافعي ربي أسو قرآن كان قوتو بوسو باتي إسي تنجلا كبوسو تاتي قمت أمس ربي تيني قهاج وان قوتو ولتك أبت تججو سنكيسا توكو أبسا واني أغرتيكا أياني تنأسيت إبسيتي ربي ككودان إيغالي سورة تنانكيستي asritti kakadhe jedhe takkiyyuu zaban irraa boodaa kan akka kakadhe jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala cufti ilma namaatu hongoo keessatti tahaadha eenyu malee jennaan warra amananii hujii gaggaarii dalagan malee jedha warra haqa walii dhaaman malee warra obsa walii dhaaman malee jedha kanaaf har'a obsa walii dhaamuu filanne duuba ajaja rabbii kennati subhaanahu wa ta'ala obsi agartee barbaachisaadha shari'aa islaamaa keessatti akkuma warri akka Aliyyi bin Abi Xaalib faa obsa kan akka itti fakkeessan akka agartee ilmi namaa mataa malee deemuu hin dandeenyetti
obsi kun darajaa diinii keessatti agartee ka akka mataatiya man laa sabra lahu laa diina lahu jedhan namni agartee sabrii hin qabne diinii hin qabuya sabriin kun agartee darajaan inni itti jiru bakka mataan qaamarraa jirutti jira ilmi namaa qaama kana agartee ka akkana dhaabbannee deemnuun ka sochoonuun kana guutuu yoo mataan irraa muran wanni kun guutuun achi dhaabbatti qaamni guutuun hujii achitti dhaaba kanaafuu agartee ka obsi mataa diiniitii jedha duuba obsi mataa diiniiti mataa diin rabbiiti jecha subhaanahu wa ta'ala kanaaf agartee ilmi namaa obsuu barbaachisaa waan agartee isa mudate irratti mudannaan kun karaa hedduun argamaa akkuma ulamaa'in asiin duratti nuu qoodan jennee dubbanne san sabriin agartee xaa'aa rabbii irratti obsuu nama barbaachisa akkami xaa'aa rabbii jechuun ati agartee kaa lubbuun tee ganama subii ka'ii salaati siin hin jettu salaanni xaa'aa rabbiiti waan rabbiin itti si ajaje waan rabbiin salaati jedhee itti si ammare waan nabi muhammad karaa nuu godhe yeroo kanarraa rafte xaa'aa rabbii agartee kaa subhaanahu wa ta'aalaa dayyaate jechuu hadiyyoomsite jechuu waan rabbi itti si ajaje dalaguu dhaabde jechuu duuba kanaafuu agartee kaa wanni akkanaa kun xaa'aa rabbiitti irratti obsuu jedhama salaata irratti obsuun soomana irratti obsuun jihaada irratti obsuun khayrii adda addaa ilmii barattuu irratti obsuun ganamaan kaatee agartee kaa gama masjiida rabbii deemtee ilmii rabbii dhageeffachuun muhaadaraa dhageeffachuun osoo lubbuun diddu waan silaa khayrii jedhamu halkan kaatee agartee kaa hirriba keessaa kaatee salaatuun kuni maali xaa'aa rabbiiti namni amma irra hedduun namaa harka 100 keessaa harka 10 illee waan ta'uun se'u warra zabana kanaa keessaa warri halkan lafaa ka'ee salaatu jechu maaliif dadhaban jennaan lubbuun isaan hinjifattee duuba obsetti dhaban hirriba kana agartee dhiisu silaa dhiisanii agartee ka halkan ka'anii salaatanii ajrii guddaa irra isaanii qaba nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam waan jedhu yaa ayyuhan naasu afshu salaama wa aximu xa'aama wasilu larhaama wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhuluuna aljannata bisalaam jedha darajaa salaanni halkanii qabu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo ibsu waan jedhu duuba yaa ilma namaa salaamtaa facaasaa nyaata wal nyaachisaa rahiima maxxanfadhaa halkan ka'aatii yeroo namni rafuu dhaabbadhaa salaataa jedha tadkhuluuna aljannata bisalaamin jedha jannata rabbii subhaanahu wa ta'aalaa nagumaan kaatanii seentanii jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kanaafuu agartee kuni xaa'aa rabbiiti kanarratti obsuu nama barbaachisa kanarratti agartee jabeenna nama barbaachisa sabbaranii itti obsanii yoo agartee ka halkan ka'anii hirriba keessaa rabbiif jecha xaa'aa rabbiitiif jecha ka dantaan biraa lafaas hin kaasin kan aggada keetiif lafaan ka'in yoo kaatee salaatte xaa'aa rabbii goote jechu sabbarte jechu hirriba sanirraa agartee uf qabdee qabbana san keessa kaatee dhaabbattee salaatuun obsuu jedhama xaa'aa rabbiitirratti obsuu jedhama nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa keessatti man saama yawman fi sabiilillaahi baa'ada allaahu wajahahu anin naari 70 khariifan riwaayaa muslimi nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhu namni guyyaa tokko karaa rabbii keessatti soommane karaa rabbii keessatti namni guyyaa tokko soommane karaa rabbii jechuun kun jihaadallee qabata jedhanii immootuu xaa'ama rabbii homa ta'ee haa ta'u guutuu qabata jedhan duuba xaa'aa rabbii keessa si'ii jiru kama asiyaa keessa hin jirre yoo guyyaa tokko soommante jechuun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuula isaa ibiddarraa fageessaa yaa nama san haga amna 70titti lafa silaa amata 70 deeman lafa silaa qiyaasatti hagas fagaattu takka rabbiin agartee nama kana ibiddarraa fageessaa jedhan duuba eenyu soommanuu danda'a duuba soommanni agartee amma dubbatan kun soomana waajibaatii miti soomana sunnaati kanarratti obsuun xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama kanarratti sabbaruun xaa'aa rabbii irratti sabbaruu jedhama obsa akkanaattu barbaachisa duuba yaa obboleewwan keenna obsa akkanaattu barbaachisa yeroo agartee ka hujii khayriidhaa ta adda addaa argan jechuudha irratti obsuu irratti dawaama ta'u irra turuu ammaan kana agartee ka namni diinin rabbii baratamu jira masjiida cufa keessaa agartee ka kalaamni rabbii deemu jira tafsiira qara'ama kitaaba agartee sunanaattu qara'ama kitaaba mutuunattu qara'ama hadiisa nabii keennati kalaama rabbii keennati subhaanahu wa ta'aalaa wanni qara'amu nama meeqatu dhufee agartee irraa fayyadama yoo jette ummata akkanatti jiru ka akkanatti heddummaatu kana keessa harki waa baratu ka diinii rabbii baratu yoo agartee kalaallu taate bifa kanaan qiyaasa irratti
harka dhibbarraa agartee kaa namni harki kudhan illee waan baratuun fakkaatu. Aalamni kun guutuun osoo barate sila ajaa'iba sila. Maaltu isaan dhoowwe? Obsa dhaba jechuu, xaa'a rabbiitti irratti obsuu dhabu. Yeroo dhaba callaa miti wanni qaraatii nama dhoorgu. Dunyaadhaaf namni sa'atii 24 kenne immootu agartee kaa diin rabbii kana irratti sa'atii takka obsuu dadhabu. Akkasitti herregee uf laaluu qaba ilmi namaa kun. Ani agartee halkanii guyyaa gizee fuugu jiruu addunyaa tanaaf jecha rabbiif sa'a takka kennuu akkamittiin dadhaba jedhee uf hisaabuu qaba ilmi namaa. Uf herreguu qaba, uf laaluu qaba duuba. Darajaan ilmiidhaa immoo guddoo. Shayxaanni kanarraa nama daga. Kanarratti obsuu si dhoorga. Kanarratti gassabachuu si dhoorga. Kanarratti hirbi kan kee gadhaabachuu si dhoorga duuba. Namni agartee kaa ilmii rabbii barate, ka dhufee agartee kaa ilmii rabbii dhageeffate, darajaan inni qabu darajaa guddaa. Waan kana beekuuf shayxaanni illee kanarratti sin dhiisu duuba. Yoo ati jabaattee harkaa baate malee. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam halaqaata ilmii tokko yeroo inni akkanatti agartee kaa jiraate, ummanni agartee barataa jiraate, shayni walakkaa taa'ee barsiisaa jiraate, bakka akkasii san malaa'ikaan samirraa gadi duuddee barbaaddii jedhe. Itti wal yaamaniiti warri agartee dura dhufanii argan halummoo koottaa agartee wanni isin barbaaddan ay jiraa jedhanii itti wal yaaman. Yeroo san dhufanii agartee ka marsanii ummanni malaa'ikaadhaa warra ilmii baratu ka ilmii barsiisu kana marsanii agartee tataa'an, ilmii kana dhageeffatan, kalaama rabbii ka fassaramu kana dhageeffatan, hadiisa nabii kennaa ka hiikamu kana dhageeffatan. Osoo akkasitti dhageeffatan jechaadha, yeroo wal gubbaa tataa'anii bootan isaan fuudhuu diddee haga samii addunyaatti ol cufanii jedha nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Yeroo achitti ol cufan eegasanii wayta majliisni sun addaan ka'e, halaqaanni sun addaan ka'e jechaadha. Shaytichi barsiisullee geeffate, warri baratullee geessee addaan faca'an, malaa'ikaan sun gama rabbii isaaniititti ol deebi'an. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammaa maa yaliiqu bijalaalihi wa kamaalihi isaan sanni gaafata. Eessaa dhuftan yaa gabarran kiyya jedhaan. Yeroo san waan jedhaniin, yaa rabbi gabarran kan kee biraa dhufu jirraa. Gabarran kiyya kamiin? Warra dachiidha, banii aadam biraa dhufu jirra. Kamaal dalagan biraa dhuftan? Ka agartee kaasi kadhatan biraa dhufne. Maal irraa na kadhatan? Jaannata kan keessi kadhatan. Maal jaannata kiyya ni arganii? Lakkin agarree kalaama kan kee keessatti arganii jedhaniin. Jaannanni bakka jirtu eessatti agarree eessatti baranne? Qur'aana rabbii keessatti subhaanahu wa ta'ala. Rabbitu akka jaannanni jiru nuu hime. Eegasii rabbiin subhaanahu wa ta'ala osuma beekuu gaafataani gaafata ammallee waan biraa hoo maal irraa na kadhatan? Ibidda keetirraa siin tiifaman. Ibidda kiyya maal ni arganii isaan? Lakki hin agarree kalaama kan kee keessatti argan, qur'aana ati buufte keessatti argan jedhanii itti himan duuba. Yeroo kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala osuma beekuu isaan gaafata, waan isaanin jedhu ani ragaa isin godhee orma saniif araarame jedhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Yeroo san malaa'ikoota san keessaa malaa'ikaan tokko ol ka'ee gaafataa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. Namni tokko ilmii rabbii baratuudhaaf hin dhufne osuma karaa deemu dhufee itti goree gattaa'e san hoo yaa rabbi akkam goota jedhanii gaafatan. Yeroo kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan jedhu, laa yashqaa jaliisuhum, namni isaan waliin taa'e tokkolleen hin honga'u saniifillee araarame jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Darajaa hagana ga'u namaa qabdi. Duuba kanarratti obsuu maaltu nama dhoorga? Abbaa murroo yoo ta'e malee wanni biraa ka himatan hin jiru jechuudha. Shayxaanan nama dhoorga. Bakka akkanaatitti sabbaruun xaa'aa rabbii irratti sabbaruu jedhama. Bakka agartee halaqaata ilmii bakka ilmiin irraa deemtu, bakka baroomsi diin rabbii irraa argamutti obsuun, sabbaranii bakka san taa'uun, sabbaranii waan san dhageeffatuun, uf qabanii bakka san taa'uun, osoo lubbuun deemi siin jettu, osoo lubbuun bakka akkasii dhaqi siin jettu, lubbuu tantee hinjifattee uf obsisiiftee bakka san sabbartee taa'uun xaa'aa rabbii irratti sabbaranii taa'uu jedhama duuba. Xaa'aa rabbii irratti sabbaranii taa'uu waan akkanaa kana duuba. Waan akkanaa kana godhuudha. Salaata rabbii irratti jabaachuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahihaa keessatti namni agartee guyyaa keessatti salaata sunnaadhaa raka'aa 12 salaate rabbiin jaannata keessatti mana isaaf ijaaraa jedhe. Eenyutu obsee agartee danda'ee salaata duuba. Irra hedduun namaa agartee dhufee masjiidatti agartee kaayyoo waajiba salaateen jabaate duyda duuba waan raatibaa jedhan sunnaa agartee silaa waajiba jala deemtu takkallee kan salaannetu irra hedduu. Salaamtaa baafannaan kute irra hedduun namaa immootuu masjiiduma sanuu hin beeku.
manuma isaatitti agartee gadi jedhee agartee qeebalamuu baattullee dantaatee akka waan jedhuu kimbil godhee biraa deema. Akkana duuba hojiin ilma namaa maaltu kanarratti sabbaruu isaan dhowu? Silaa agartee xaa'aa rabbiitti irratti sabbaruu jechuun kana sabriin ulamaa'iin qoodanirraa tokko as-sabru alaa xaa'atillaahi, xaa'aa rabbii irratti sabbaruun kana namni agartee raka'aa lamata agartee subii dura jirtu, salaata subiidhaa duratti, salaata fajriidhaa duratti jirtu yoo salaate, zuhurii agartee ka raka'aa afur fuunduraa qabdi yoo raka'aa afran san salaate, yoo duyda duuba agartee ka raka'aa lama salaate, yoo eegasanii magriiba booda raka'aa lama salaate, yoo eegasanii ishaayii booda raka'aa lama salaate raka'aa 12 guuttate. Guyyarraa yoo akkanatti salaata kan kee eeggatte irratti uf qabdee lubbuu tantee tasididdu tana ta irraa agartee kaa fiigisiin jettu tana qabde irratti sabbarte rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannata keessatti mana siif ijaara jechu. Duruu warra jannataa taatee manni biraatu achi keessa siif ijaarama jechu. Sababaa agartee hojii kan kee kanaatiin. Kanaafuu akkana fakkaataa yaa obboleewwan kiyya. Insha Allahu ta'ala baabni sabriidhaa kan nuti dubbatu jirru nuun dhumanne eega booqannaatii bootatti deebina dhageeffannaan keessan nu faana haa ta'uu isiniin jedha. يا ربي من أخلي أقولي تقريبا جعلنا خولي القبر والجبني بودنا خلد البهري ربي يتشوال جالنا يا إخواني أكا سهاب تدراني أقول ما فكيساني والردابة برقا إذا رحماني جلا نوها قدويني يا ربي من أخلي أقولي تقريبا جعلنا خولي القبر والجبني بودنا خلد البهري كانك يا خيري نقجيه الجوع كان نراقدتو قدا قمجو كان ربي سداتو خيدي زادوك ربي التمني نوري توحيدا خان الرائف وفرنتو يا ربي من أخلي أقولي تقريبك جعلنا خولي القبر والجبني بودنا خلد البهري. الحمد لله رب العالمين. فارونك الله ربي ولي نديبس جنة يقبوك الناتي dhageeffattoota keenya warra TV Islaamaa rabbi waliin nu deebise duuba waaniin isiniin jedhu sabriin darajaa guddaa qabdi sanirraa ka haga ammaa dubbatu jirru as-sabru alaa xaa'atillaahi waan jedhamu xaa'aa rabbii irratti obsuu jechu qaalii rabbii godhuu irratti obsuu afaan kennan tole rabbii jechuu irratti obsuu waan rabbii itti nama ammare rabbii itti nama ajaje dalagu kanarra jirra jechuu duuba. Kanaaf agartee namni akkuma isinii hime salaata agartee ganama subiidhaa lubbuu isiituu ka'ee salaatuun jaba irra hedduu warra agartee zabana keenya kana jiranii wakaasatan ummanni agartee kaa dardaraa akkasuma agartee shamarran dardaraallee salaanni subiidhaa irra hedduu jala dabra jechuu zabana kanaan keessatti haga telefoonni gad dhufe haga intarneetni gad dhufe ummanni halkan hin rafuu kana laalaa bulanii yeroo silaa salaanni subii dhiyaate halkan keessaa sa'a 9tti yeroo akkanaa kana keessatti gadi ciisan duuba. Yeroo silaa salaanni subiidhaa gayuudhaaf sa'an tokko sa'an lama nama hafeen keessa gachiisan osoo isaan agartee kaa hirribaan dammaqin eeganaa sa'atiin isaanii dabre yeroon isaan lafaa ka'an yookiin zuhuriidha yookiin zuhurii booda. Yaa subhaanallah kuni xaa'aa rabbiitti irratti obsuun jedhamu xaa'aa rabbii diduu irratti obsuu jedhama malee maasiyaa irratti obsuu jedhama malee. Kanaaf yaa obboleewwan keenya uf eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Xaa'aa rabbiitti irratti obsuu jechuun agartee kaa waan rabbiin itti nama ajaje irratti obsu waajibban isaa geggeessanii sunnoowwan yoo danda'an itti dabalatu kanatu nurraa eeggama jechu nabiin keenya waan akkanaatitti nu ajaja waan khayrii kanatti nu ajaja namni agartee raka'aa 4 zuhurii duratti salaate sunnaa baannaa beeka raka'aa 4 duyda duuban salaate ibiddi isarratti haraamaa jedha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam riwaaya ibnu maajaan baasen keessatti. Kanaafuu agartee kaa waan akkanaa kanarratti obsuun xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama. Dalagaa khayrii ta akkanaa tanarratti obsuun xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama. Akkuma san agartee sadaqaa jira. Hojiin rabbii agartee ta rabbiin karaa nuu godhe ta shari'aan karaa nuu goote hedduu
نبي محمد وان أمة إساتي فايدا قبا تكلين ديفني حال دبتو التمالي يا سبحان الله ربي اللي وان أمة إساتي فايدا قبو وان أغرتيكا أمة إساتي فايدا قبو دبتي إرتي نقاچيلچي نديسي دوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام صدقان أغرتيكا علمنا ما كنتو أرآن كان أسوجرا صدقة تن فول ربي اتبربادف نارجيف ندقيف سونتين فول ربي اتبربادف هر أغرتي صدقة تن قياك يا مادا دلنسو ربي نمر دام ستيجد كان رتي أبسون تا ربي إرتي أبسو جدام كليك الند يا رمال قداك الند أنجدين أغرتي أسين در مزيد سنيكن نجا هنجدين وان سلا أغرتي كيري تاتي تكلين ديسن لا تحقرن من المعروف شيئا وان سلا أغرتي كجلال ربي كيستي بكما تئرى وان تكل أغرتين تفتنيا نام سنبي كنتي عليه الصلاة والسلام حالا كنان أغرتي ilmi namaa xaa'aa rabbii irratti obsuutu barbaachisa as-sabru alaa xaa'atillah xaa'aa rabbii irratti obsuu rabbii tole jechuu irratti obsuun waan akkanaa kana sadaqaa duraan kennattu kennadheeti amma naaf gaa jettee dhaabuu dhabdee irratti dawaama ta'uun kana irratti obsuu jedhama bakilummaa irratti obsuun immootuu san didu rabbi didu jechuu rabbi didu kanaafuu agartee sabachuu nama barbaachisa waan keeyraataa cufarratti sabachuu nama barbaachisa duuba namni nama gargaare kanama agartee manguddoo tokko gargaare kanama laafaa tokko gargaare ka yaabbii irra nama jiru agartee fuudhee agartee meeshaa yaabbii isaati irratti ol kenneef sadaqate jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam namni jecha gaarii namaan jedhe ka fuula gaariidhaan nama dubbise fuuluma gaariidhaan nama dubbisuunuu sadaqaadhaa jedha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kana irratti obsuu barbaachisa gizee cufa agartee ka fuula ufii fuula adurreedhaa godhanii fuula goofadanaa godhanii deemuun barbaachisu ilma namaatitti agartee bashaashtee haala gaariidhaan dubbiftee bira dabru akka rabbiin namarraa jaalatutti jechu bashaashummaa fuulaa argisiisuun kunuu sadaqaadhaa jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kana irratti obsuun xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama waan khayrii ka akkanaa kana irratti obsuun xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama duuba waan rabbiin agartee ka itti nu eemare waan nabiin keenya itti nu eemare itti nu ajaje jechu kuni cuftii xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama kana irratti ilmi namaa agartee gassabachuutu nama barbaachisa waan rabbiin jaalanne dalaguu nama barbaachisu waan rabbiin irraa nama dhoorge dalaguu nama barbaachisu waan rabbi itti nama ajaje dalaguu irratti obsuun xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama galanni isaa hoo guyyaa qiyaamaati yeroo fuulduree rabbii dhaqan argan duuba waan inni ta'e guyyaan beekan yoomi jennaan gaafa fuulduree rabbii dhaqani galanni guyyaa san mul'ata malee har'aa miti gaafa san argatta agartee miizaana hasanaata keetii jechu kanaaf har'aan kana hoo har'i guyyaa hujiiti addunyaa gubbaa jirra hujii irratti bobba'utu agartee kaa nama barbaachisa duuba hujii irratti bobba'utu nama barbaachisa kanaaf waan shari'aan teenna itti nu ajajje walumaa galatti waan kayrii ka shari'aan teenna itti nu ajajje maraa dalaguuni xaa'aa rabbii irratti agartee obsuu jedhama obsi akka kanaan agartee wasafama jechuu yaa obboleewwan keenna akka kanaan beekama duuba karaa rabbii irratti obsu warroonni asiin dura ka salaata rabbii agartee ka halkan salaatan gaafa agartee ka duuti isaanitti dhuftu orma salafaa irraa taarikni nu dhaqqabe wanni isaan booyaniif ka isaan yaaddawanii booyaniif maali jennaan addunyaadhaan gargar bahuudhaaf osoo hin ta'in wanni isaan boochisaa wanni isaan yaachisaa waan tokko suni maali jennaan soommana yeroo oo'aa keessatti soommannuu fi salaata halkanii ka yeroo qabbanaa keessatti dhaabbannee salaannu kanatu nu yaachisaa jedhan kana nurraa dhaabbatee jedhan hojiin keenya kanatu nurraa dhaabbatee kanaaf yaaddoynaa jedhan duuba ormi sahaabaadha yeroo du'aa deeman jechu yeroo gara fuula rabbii godaanan jechu isaan hin dhiisan salaata halkanii hin dhiisan kama sunnaadhaa kana jechu akkasuma duuba soommana sunnaadhaa ka yeroo oo'aa keessatti soommanan kanan dhiisan maal barbaadan rabbi irraa galata barbaadan kanaaf agartee ka akkanatti xaa'aa rabbii irratti obsan jechuu duuba kanaaf xaa'aa rabbii irratti obsan akkuma san jihaada irratti obsuun karaa rabbii keessatti duulanii karaa rabbii irratti obsuun yeroo deeman seeyfii agartee ka morma kan kee ciru ka harka kan kee ciru ka rakkoo adda addaa sirra geessu madaa qaama keetii beela rakkoo agartee si qunnamtu san guuturratti obsuun xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama duuba xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama karaa rabbii itti nama ajaje irratti obsuu jedhama kuni galata namaa qaba duuba obsi akkanaa kun galata namaa qaba obsi karaa jaahilummaa irratti immootu ati obsitu faayidaa takkallee siin qabu galatallee siin qabu rabbii aalamaa biratti duuba kanaaf agartee yaa obboleewwan keenna
يرون أما نتكيس جركو يرو فتنان أكمله الدمات نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة إساتي وانجد تأوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن تيفما أغرتي بلا امتحان مكرة ملأتات في كدوكتات إرى اللي جد نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي كيسنين تيفما مكرة ملأتات في كدوكتات إرى اللي جد مكرة أكتي قد دودي أرقو جرتان كالتي شفا بيا شفا إيني نما لفرد أنقل أجرا لفرد لولا أجرا ilmoon daa'imni hafutti hin jirtu guddaan hafutti hin jiru manguddoo manguddittiin duuba dardaraa dardartittiin daa'imman cufti agartee karaa rabbii keessa akkanatti agartee dhiigni isaanii dhangala'u jira jechuudha. Kuni duuba mokkora. Kanaaf sahaabaan na'uudhu billaahi min albalaa'i na'uudhu billaahi min alfitani maa zahara minhaa wamaa baxana jedhan gisee nabiin kenna akkay jedhe. Rabbiin hin tiifamna agartee mokkora mul'ataa ta'ee fi kadhokataa ta'e irraallee jedhaniiti rabbii isaaniitiin tiifaman. Yeroo akkasiiti yeroo balaan akkanatti heddummaattu kana keessatti diin irratti sabachuun akka malee jabaata. Nabi Muhammad hadiisa biraa keessatti waan jedhu zabana irraa boodaa akka nuti keessa jirru kanaan keessatti diin rabbii qabatanii deemuun akka malee jabaataa jedhe. Diin rabbii qabatanii deemuun irratti agartee sabatanii deemuun akka malee jabaataa yaa. Akka nama dhamala ibiddaa harka keessatti qabateeti jedhe barbadaa ibiddaa namni harka keessatti qabatee hagam deemuu ni danda'a. Sakandii turuu ni danda'u ilmi namaa maaliif jennaan nama guba hin darbitaree ofirraa diinii namni akkasitti darbaa deema jechuudha. Maaliif jennaan mokkora argamirraa akka ka'e yeroo kanaan keessatti agartee kaa diin irratti sabachuun dubbii jabduu duuba hin agartan ammaan kana namni agartee sunnaa keessaa bahee areeda isaa haadatee surree isaa gabaabsatee iyyaala fakkaatee wanni deemuuf marti jaalateetii miti mokkora isatti jiruuf jala deemuu jiran tuttuquu jiran qoqqotuu jiran lallaaluu jiran hubatuu jiran. Kanaaf agartee kaa mokkorri agartee akkanaa kun gizee gadi duuden keessatti diinii rabbii irratti sabachuu diin rabbii irratti sabachuu xaa'aa rabbii irratti sabachuu kanatu agartee kaa nama barbaachisa yaa obboleewwan keenya. Yeroo mokkorri gadi duude yeroo akkanaa zabana akka amma nuti keessa jirru ka imtihaanni agartee gadi duude bifa adda addaatiin ka diin kan keessi harkaa fuudhu wanni diinii nama harkaa fuudhu waan hedduu har'aan kana yoo ati agartee telefoona kan kee fuutee gadi bante awwalatti maaltu sii dhufa waan anaaf si beeynu sani duuba wanni gadi dhufu waan rabbii hin jaalanne calla gadi duuda kana lubbuu tantee irraa qabdee bira dabartee waan shari'aadhaa ka telefoona keetirraa barbaaddu hadiisa taanan qura'aana taanan agartee ka waan silaa khayriidhaa ka adda addaa taanan kana dhageeffatuudhaaf yoo ka gadi bantu taate abbama fedhee haa ta'u namni kun nama sheekati namni kun nama agartee akkanaatiin jettu telefoonni homa agartee anaaf si beeynu san gadi fiddi duuba kanarraa lubbuu tantee qabuu dandahuun lubbuu tantee kanarraa qabdee iji tantee akkan agarre daddaftee bira dabarsitee bakka barbaaddu san dhaquun dubbii jabduu duuba kunuu xaa'aa rabbii jedhama xaa'aa rabbii irratti obsuu jedhama ija tantee agartee ka haraam irraa qabuun jechu ormi salafaa ka asiin duratti dabran rabbiin isaanirraa haa jaalatuuti nama ija isaa dhahee balleessetu jira sababaa ijji isaa haraam laaltee agarteef osoma deemaa jiru karaa gubbaa intala agartee qaama isiitirraa huccuun dachee arge ooraa isii keessa ijji isaa agartee ka achi mil'attee agarte yaa ija tiyyaati agartee waan kaydiin agartu jedhee agartee ka ija isaa agartee ka ballaa itti naqee ija isaa balleesse jechuudha. Yaa subhaanallah kar'aan kana namni waan haraam akkanumatti ilaalaa oolu kana ka ija duraayyuu achuuf hin baafne ka agartee lubbuun barbaadiyyatti waan akkasiisan ka agartee ka inni waan akkasii barbaaduuf iyyuu ka ummootu warillee nuu qopheesse ibliisin agartee ka ilma namaatti irraa ta'e ka zabana kanaa jechaadha ka waan kana oomishanii waan kanaan ummata kanarraa jallisuu deeman bifa kanaan agartee kurfeessanii lafa kaahanii qopheessanii jechaadha meeshaa agartee ittiin nama dagan ka ijoollee ittiin balleessan ka agartee warra lubbuun itti taphatte ittiin balleessan ka iimaana nama harkaa ittiin fuudhan kurfeessanii lafa kaahanii jiran kana agartee eenyutu dandahee bira dabra kana bira dabruun maal jedhama as-sabru alaa xaa'atillah xaa'aa rabbiitti irratti obsu rabbiin haraam hin laalinaa jedhee nu dhoowwee jira dubartii qullaadhaan laalinaa jedhee nu dhoowwee jira waan rabbiin jaalanne subhaanahu wa ta'aalaa waan heddu wanni telefoona kana keessa ciisaa jechuudha. Wakaasatan ummanni agartee shamarraniitii fi dardarranii ka yeroo ammaa keessa jirtan ka telefoona kana agartee qabattanii harkaa qabdan waan balaadhaa ka achi keessatti mul'atu kana daddafaati ija keessan agartee irraa qabadhaa bira dabra. Haala kana barbaachisa kanarratti obsanii ija ofii agartee osoo isiin feetu osoo lubbuun feetu
lubbuu ufii agartee hagooganii irraa qabanii bira dabruu dandahuni maal jedhama as-sabru alaa xaa'atillaahi xaa'a rabbii irratti obsuu jedhama duuba xaa'a rabbii irratti ragga'uu jedhama duuba xaa'a rabbii irratti sabachuu jedhama duuba kanatu namarraa eeggama yaa obboleewwan keenna kanatu namarraa eeggama jechuudha yoo waan agartee dhufe cufaafuu uf kennite homa dhufe cufaafuu yoo uf kennite duuba agartee ni halaakamta rabbii wal dhabda rabbii wal dhabuu jechuun immootuu dubbii jabdu akiraateetu qabriiteetu si jalaa xuraaya duuba qabriin numaraa eeggatu jirti yaa obboleewwan kiyya bilisaani haali haasitti lallabu jirti yabna aadam maa garraka alam ta'lamii annii baytul ghariib alam ta'lamii annii baytu dhulumaat alam ta'lamii akkana siin jetti duuba qabriin subhaanahu wa ta'ala yaa ilma aadam maaltu si dage ati nan beeytu ani mana dukkanaatii nan beeytu ani mana kophaatii nan beeytu akkana siin jetti bar qabriin sitti lallabde ani mana raammooti ka qaajjibbuu jawweetii nan beeytu an mana dhiphinnaatii nan beeytu warra rabbi irraa bal'ise malee subhaanahu wa ta'ala maana dagattaa siin jetti duuba yeroo agartee kaa lubbuun tanteesitti taphattee waan haraam laali siin jette guyyaa tokko agartee kaalaa hadii kophaa keessa ciisaa gaafa saniif naan taane lubbuu teetitti himuu qabda duuba kanaaf lubbuu teetiif yaala kennuu qabda kanaaf lubbuu teetiif marfee kennuu qabda jechuudha marfee yaalaa lubbuu teetii kennuu qabda yeroo saniin keessatti suni maali jennaan lahadissi eeggachuu jira ta obboleessa kan keessirraa fudhatte obboleettii teessirraa fudhatte ta'aayyoo abboo keetii fi fakkaata isaanii sirraa fudhatte santu si eeggatu jira kanaaf lubbuu tee yoo yaalte malee yookaan lubbuu yaalan argattu yoo waan agarte maratti simatti bareede diraaman agtaane yoo sitti bareede yoo agartee wanni agartee faranjiin oomishiteetiniin telefoona kanarratti gadi dhiiftu ka iimaana ija namaa keessaa ittiin guuran ijji tun nuura qabdi sinii galee qalbiin nuura qabdi kana guutuu agartee si keessatti dhaamsa haraamni ati ilaaltu kun jechu haraamni ati agartu ka ati bira dabruu hin dandeenye ka ijji tantee ilaali jettu kun onneetee si keessatti agartee dukkaneessa duuba maaliif jennaan ilma namaa kana onneen rabbiin keessatti uume tun adiidhaa jedhan isii adii tana yoo ati cubbuu ka dalaydu taate qabxii gurraatti akka heenaa isii tanatu agartee ka irra qubata yoo ati dilima ka ati dabaltu taate irra bal'ataa deema yoo ati ka irraa toobattu taate irraa dhiqamaa deema gaafa irra bal'atee osoma agartee lubbuun taan illee laali taan illee laali taan illee laali masiin jettu kanuma jala callaa osoo deemtu tawbaa ati dhabamsiiftee xaa'a rabbii jalaa dhabamsiiftee sanuma deebite deemee gurraacha'e akka dhagaa gurraachatitti qaamni isii guutuun gaafa wal gahe eegana haqa fudhachuun dubbii jabaa duuba roobuma agartee dhagaa qarsaa irratti roobee takkii dhagaa siidaa irratti roobee irruma yaa'ee dabra duuba gorsi namni namaa kennu kun hanjamatti deeffata duuba haala kanatu namarraa argama yaa obboleewwan kiyya kanaaf agartee osoo kun marti sittiin argamne xaa'a rabbii irratti obsuu xaa'a rabbii irratti sabbaruu nama barbaachisaan isiniin jedha duuba kanarratti agartee sabbaruu nama barbaachisaa insha Allahu ta'ala darsii keenya ka guyyaa har'aa asumatti hobbaafnaa yoo rabbiin alamaa fedhee aga darsii biraatiin walitti deebinutti nagahan nu turaa isiniin jedha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا